Sagaleen guyyaa irraa Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 17 kaasee hanga 21tti. Egaa si'achi akka warra saba Waaqayyoo hin ta'initti yaada waa'ee hin baafne duukaa buutanii akka hin jiraanne maqaa Gooftaatiin cimsee isin gorsa. Isaan sammuun isaanii dukkaneeffameera sababii Waaqayyoon beekuu hin barbaanneef sababii mata jabina isaaniitiifis jireenya isa Waaqayyoo kennu keessaa gad baafamaniiru. Isaan of qabuu dadhabanii jireenya gadhiisiitti jira of kennaniiru. Wanta nama xureessu hundumaan hojjetu. Hingaa asin jedhan isin garuu Kiristoosiin akkasitti hin bar silaa waa'ee isaa dhaga'uun keessan akka dhugaa isaa Yesuus keessa jirutti maqaa isaatiin barsiifamuun keessan hin oolle akka itti jireenya haaraa kanatti jiraachuu qabnu Phaawulos warra Efesoon irratti ni dubbata. Phaawulos ergaa Waaqayyoo irraa fudhate nu biraan ga'uuf fedha qaba. Kanas karaa macaafa Efesoon nuuf ergeera. Waa'ee jireenya amma fudhattanii kanaa isatti jiraachaa jirtan kanaa akka of eeggataniif nan fedha. Jireenya isa dur osoo Gooftaa hin fudhatin jiraachaa turtan irraanfadhaa. Akka sanatti jiraachuu ittiin fufina. Warri hin amanin jiran yaada dhimma baasu tokkollee hin qabanii. Jireenyaaf hubannaa hin qaban sababiin isaa dhaga'uu hin fedha waan dhugaa bira ga'uu hin barbaada waan ta'eef. Kanaaf isaan jireenya Waaqayyoo nuuf kennuu hin qaban jechuudha. Sababni isaa isaan dhugaa hin qaban jechuudha. Warri biyya lafaa kuni safuu fi maalnaan jedhu of keessaa hin qabani. Jireenyi isaanii akka feeteedha. Hamaa hojjechuu isaaniillee ittuma caalchisanii fufuu. Ittuma caalchisanii godhu. Isin amma jireenya kana hin baranne. Kiristoos keessa jiraachuu barataniitu. Kanaaf dhugaatti qabamtanii jiraattu. Dhugaanis Kiristoos keessatti hin argama. Kanaaf jireenya amma jiraachaa jirtanii fi of eeggadhaa. Jireenya amma jiraachaa jirtanii fi eeggannoo godhaa. Ayyaana keessan wanta tuqu Afuura keessa wanta tokko cubbuu biyya lafaa yaada foonii wanta afuura keenya wajjin wal faallisu hunduma isaarraayyuu fagaadhaa jedha. Inni jireenya keessan miti, inni kan keessan miti, isa isin barattan miti, inni isin baratan Kiristoositti qabamtanii jiraachuudha jedha. Eebbifamtaniitu yeroo keenyaa fi Waaqayyo nuuf haa eebbisu.